Guys, inni kun poolisii Oromiyaati. Walaloosa kana dhagee. Gaafa kiiloo fuudhin 4 kiiloo jettanii gaafa harmee Oromoo harma isaanii jirtanii arrasiin gaawdinnaa Finfinneetti maraatu. 4 kiiloo keessa fillafiitii dhaabatee namni yeroo jalqabaaf Abiyyi arrabsee namicha kana. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kanaa har'as viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon guyyaa har'aa artist Caalaa Bultumee Teedii Afroof deebii kennee jira. Deebisee jira. Kana qofaa miti viidiyoon hedduu ni jira. Haga xumuraatitti na faana tura. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatti dhuftan subscribe godhuudhaan maatii ta'a. Isiniif salphaadhaan baay'ee na fayyada. Hundi keessanuu viidiyoo kana jalqabuun dura like godhaa gara viidiyootitti. Guys, inni kun poolisii Oromiyaati. Walaloosa kana dhagee. Gaafa kiiloo fuudhin 4 kiiloo jettanii gaafa harmee Oromoo harma isaanii jirtanii arrasiin gaawdinnaa Finfinneetti maraatu. Hunduu wal waama kottaan sobee amma nyaatu. Nuti abbaa biyyaati walii keef ta'i mootii yoo barbaade maraadu Finfinneen kan Oromooti. Lafa keenyan jaallatan nu ergaa nu jibbita. Gondorii baate dhuftee waa'ee shaggar sirbita. Akkaataa isaa wallaalee Goojjaman jira laata. Kasalaa fi daaraan eessa isaa wal fakkaata. Ofii maraatu isin abjuu keessaa dammaqa. Finfinnee dabbaa qabdi iddoo barbaadan dhaqa. Nuti iyyuu biyyaa jira keessanitti jabaadha. Kiiloon afur kan keenya yoo barbaadan maraadha. Nutti bu'aan oolina dhiisa. Nuti bu'aan oolina achituu sin sirbinee. Nuti bu'aan oolina achituu sin jibbinee. Of eeggannoo isa dhumaa. Waa'ee Finfinnee dhoofte lammata kan sirbinee. Addis Ababaa jetta jecha hiikaan ulfaatu. Harree kee yaabisoo biyyi nagana jiraatu. Dhugaa waa'ee Finfinnee dhugaa jirtu Finfinneen kan Oromoo handhuura Oromiyaa ta'uu isii akkanatti walaloodhaan ibsee jira. Waa'ee magaalaa Finfinnee kanaan wal qabatee yeroo baay'ee jechuudha. Finfinneen kan Oromoo handhuura Oromiyaa ta'uu isii namoonni hedduu namoonni hin jaalanne namoonni maqaa kana balleessuudhaaf irratti hojjetan namoonni hedduu ni jiru. Haa ta'uuti Finfinneen kan Oromoo handhuura Oromiyaati jechuun uummanni biyya kana keessa jiru magaalaa Finfinneetitti hin fayyadamu jechuu miti. Uummata biyya kana keessa jiru dhiisiitii akka Afrikaatittuu yeroo ammaa kana magaalaa Finfinneetitti fayyadamaa jiru. Haa ta'uuti Finfinneen kan Oromoo handhuura Oromiyaati kan jedhu maqaa kana balleessuudhaaf karaa garaagaraatiin irratti hojjetaa jiru. Isa kana namoonni hedduu akka cal'isanii hin ilaalle viidiyoo kana irraa hubachuu dandeenye jirra. Oromoo sababa taate yookiin Oromiifa sababa dhageessuuf qofa nan dhaggeeffatin yoo Oromummaaf quuqama xiqqoo ishee qabaatte qofa na dhaggeeffadhu sheerii koppiliin ginaa godhaa viidiyoo kana. Waa'ee Teedii Afroo irratti jecha lamaan tokko dubbadheen dubbii koo waa'ee Caaluu irratti waan dubbadhu qabu. Jalqabaanii 4 kiiloo keessa fillafiitii dhaabatee namni yeroo jalqabaaf Abiyyi arrabsee namicha kana. Fakkeenya isinii kaasu. Namooti keenya baay'een isaaniitu waan tokko hin balleessin utuu jecha waan tokko Abiyyiidhaan hin dubbatin aga karchalleetti aga lafa isaan itti hidhaman hin beekne itti hidhaa turan. Namicha kanarra garuu wanta ga'ulumaaf hin teenye ilaalla. Nuti Oromoon olii keenya irratti gooftaadha malee diina keenya irratti guyyaa tokko waan tokko dubbannee hin beeknu yookiin immoo waan tokko goonee hin beeknu. Isiniif galee har'a fayyaatti inni jiru kuni akkanatti dhaabatee Abiyyi arrabsa. Hacaaluu Hundeessaa garuu sababa quuqama Oromoo qabu sababa quuqama Oromummaa qofaa dubbatee dhiigni isaa magaalaa Finfinnee keessatti rasaasaan rukutamee du'e. Namni ajjeeses wallaalamee dhiiga isaas garatti nama gaafannu dhabnee amma ammaatti afaan qabannee afne garuu isheen kun gaafa sana Hacaaluu wajjin xiiqii ittiin qabate har'a garuu magaalaa abbaa keetii keessa dhaabatteetu siin abaarti. Kana jiruun kee olii kee irratti gooftaa diina kee irratti garuu waan tokko gochuu hin dandeessu ati. Oromoo jechuun akkas. Isiniif galee. Guyyaa har'aa caalaa wanti addunyaa kanarraa na jibbisiisee hin jiru dhugaa Waaqayyooti. Mana namaatu hin tuqin dhufanii mana keetti haga kana si arrabsu jechuun. Namoonni tokko Teedii Afroo irratti yaada kennaa jiru. Teedii Afroo hidhamuu qabaa mootummaan maaliif callisee ilaalla jechuudhaan Teedii Afroo irratti yaada kennaa jiru. Maaliif yoo jettani Teedii Afroo torbaan kana sirboota haaraa gadhiisee jira. Sirboota inni gadi dhiise keessaa sirboonni lamaan hawaasa Oromootiif mootummaa kana kan tuqu ta'uu isaa namoonni waa'ee aartii beekan yookiin namoonni waa'ee aartii sirriitti hubatan waa'ee kana waa'ee sirba isaa kana sirriitti ibsan
cal'isanii jiru. Kanaafuu mootummaan maaliif cal'isee ilaala? Namni kun artistiin kun mootummaa biyya kanaa arrabsee jira. Akkasumas hawaasa Oromoos arrabsee jira waan ta'eef mootummaan cal'isee maaliif ilaala jechuudhaan namoonni hedduu karaa garaagaraatiin Teedii Afroo akka hidhamuu qabu dubbataa jiru, akka gaafatamuu qabu dubbataa jiru. Sagalee fi onnee uummata Oromooti. Artistii beekamaa sirba siyaasaa hawaasummaa fi uummata kakaasu sirbuun aartii fi sirba isaa qabsoo Oromoo irratti qalbeeffachuun dhugaa siyaasa uummataa ibsuu, hamilee uummataa ol kaasuu, yaada galmaan ga'uu fi sagalee ta'uun beekama. Gootichi maaster pilaanii aartisti Caalaa Bultumeen. Caalaan sirboonni isaa uummata Oromoo fi dhaloota qeerroo keessatti akka sagalee qabsoo fi tokkummaa ta'anitti fudhatamu. Sirboonni isaa jechoota sirrii salphaa fi hubatamuu danda'aniin barreeffamanii dhaamsa jabaa fi seenaa hawaasni keessa jiran haja ibsaniif dhaggeeffattoota biratti fudhatama guddaa qabu. Caalaan murannoo fi kutannoo cimaan hojii isaa bara dheeraaf itti fufee yaada fi gocha isaa sirboota keessatti calaqqisiisuun beekama. Sirboonni isaa dhimmoota siyaasa Oromoo hirmaannaa qaban irratti xiyyeeffachuun yeroo baay'ee dabaree jireenya uummata Oromoo fi rakkoo isaan qunnamu agarsiisu. Fakkeenyaaf ka'ii qeerroon kaana sirbi jedhu dargaggoota Oromoo jajjabeessuu, tokkummaa fi qabsootti fufsiisuu, wareegamaa fi gootota darban yaadachiisuun hawaasa Oromoo sochii mirgaaf kakaasee ittaan sun ammoo hin fudhannuu hin simannu maaster pilaanii biyya lamantaatu Oromiyaa ni yaada jedhuun mormii fi dhaamsa hawaasa Oromoo kan karoorri maaster pilaanii jedhame irratti lafti Oromoo gurguramuuf jira jechuun balaaleffatee mirga uummata isaa fi lafa isaa eeguuf hiriiree uummata rafa hirriibaattiin dammaqse. Ittaanses ati goota jechuun onnee nutti toree hagam gootummaan mul'achaa akka jiru wayita argummoo goota hedduu dhalate jechuun qabsoo fi wareegama darban yaadachiisuu fi dhaloota haaraa jajjabeessuun abdii kutachuun gonkumaa akka hin danda'amne nuuf dhaama. Waa'ee Caalaa Bultumee waan hedduu jechuu dandeenya. Sirboonni isaa naannoo bara 2008 waan hedduu hojjetee jira. Artisti Caalaa Bultumee rakkoo uummanni keessa jiru karaa sirboota isaatiin ibsuudhaan uummanni kun onnee horatee akka kaka'ee jijjiirama guddaa fidu taasisee jira. Artisti Caalaa Bultumee yeroo uummanni keenya uummanni Oromoo hawaasni Oromoo rakkoo keessa seenee cunqurfamaa ture san jechuudha. Uummanni akka rakkoo kana keessaa bahuuf waan hedduu hojjetee jira. Artistii jechuun yeroo uummanni miidhamu, yeroo uummanni rakkoo garaagaraa keessa seenu uummataaf sagalee ta'uudha. Gootichi maaster pilaanii artisti Caalaa Bultumeen. Qeerransoon ammas hin callisne yoo uummanni dammaqe abdii qabaatee ofitti aman akkuma biifoleenis biifte jireenyi ni bareeda egera ni ifa yaada jedhu kan ibsu sirba biifoleen biifeen hojii isaa guddaa dadhabina booda milkaa'inni akka jiru ittiin arginedha. Maal kana qofa sirboota kanneen akka Shimalee, Abbaa Malaa, sirba gootota Adwaa, sirba raayyaa ittisa biyyaaf ba'e, weelluu urjiiwwan atileetota Oromoo gootummaa isaanii calaqqisiisuuf weellifamee fi kanneen biroos caqasuun ni danda'ama. Maarree sirboonni Caalaa Bultumee uummanni Oromoo yeroo mormii fi walabummaaf falmachaa turetti hedduu kan dhaga'aman yoo ta'u, sirboonni akkasii yaada uummataa keessatti gaarummaa fi tokkummaa kakaasu. Dhaamsa sirboota isaatiinis dhaloonni Oromoo bakka adda addaatti walitti dhufee dhugaa fi mirga isaa kabachiisuuf falmachaas ture. Caalaan gosa sirba uummata hunda gammachiisuu fi walabummaa dhugaa fi falmii qabu irratti fuulleffata. Sirboonni isaa bakkaa fi haala adda addaatti dhageettii guddaas argataniiru. Hayyoota fi uummata birattis yaada siyaasa fi hawaasummaa qunnamuu irratti mul'achuun dhageettii guddaa qabu. Maarree sabni bal'aan kun Caalaan akkuma kalee sagalee nuu ta'amoon ta'u yaaddoo jedhu keessa jiraatus hojiiwwan kee barrirran darbin ammas akka haaratti gurrarraa nu qaace. Yeroo ammaa kana guutumaan guututti sirba dhiisuun yookiin sirba dhaabsisuun isaa ni beekama. Garuu uummata keenyaaf waan hedduu hojjetee jira, waan garaagaraa hojjetee jira. Haa ta'uti yeroo ammaa kana waa'ee sirba Teedii Afroo kanaan wal qabsiisaniiti jechuudha. Namoonni tokko tokko Caalaa Bultumee cal'isuu hin qabu waan kana irratti deebii kennuu qaba jechuudhaan akka Caalaa Bultumee waa'ee sirba isaa kana irratti Teedii Afroof deebii kennu gaafataa turanii jiru. Caalaa Bultumee Oromoo si yaame kottu. Oromoo si barbaadeera kottu. Wangeela booddeetti deebitaa kottu. Sa'aatii ammaa kana sirba sirbuu qabda. Sa'aatii ammaa kana sirba sirbuu qabda. Caalaa Bultumee. Artistoonni Oromoo hundi keessanuu sirbuu qabdan. Hundi keessan tokko lamaan keessan hafuu qabu hundi keessanuu sirba. Ila sirbisi sirbitanii lukaaf miila qabaachuu baatu yoo nuti lukaaf miila ijatti goone bareechisnee sirbina jechuudha. Isinumti bicha nu diriirsa. Sirriitti sin barbaanna artistoonni Oromoo hundi keessanuu kottaa maal eegdan? Shubera guys, Caalaa Bultumee deebiin gadi bahee nuu deebisee dhaggeeffadhaa. Akkuma Galaanaa Gaaromsaa fi Yoosan Geetahuun Teedii Afroof karaa sirbaatiin deebisan waamicha garaagaraa Caalaa Bultumeefis namoonni hedduu karaa garaagaraatiin taasisanii fi jiru. Innis kanarratti hundaa'uudhaan yeroo ammaa kana guutumaan guututti sirba waan dhaabee jiruuf sirbaan Caalaa Bultumee Teedii Afroof deebisuu waan hin dandeenyeef Caalaa Bultumee faarfannaadhaan Teedii
Afroof deebii deebiseera jechuudhaan namoonni hedduu yaada irratti kennaa jiru. Mee Caalaa Bultumee faarfannaadhaan maal jedhee Teedii Afroof deebii deebise. Yobii lafaa kuni gaamanaa dabasiisa damteeruun guramtu Koodhan qabu lafarraa koobii waaqarraa garaan kona rifatu Hafuuraan ol fuudhee natti agarsiisara mana koo galgala Gubbaadhaan naanni koo naan dhufa maasiin koo dhiyootanitti gala Biyya haaraa addunyaa haaraa iji koo arguuf jira maasiin koo dhufuuf jira Biyya haaraa addunyaa haaraa iji koo arguuf jira maasiin koo dhufuuf jira Biyya haaraa addunyaa haaraa iji koo arguuf jira maasiin koo dhufuuf jira Biyya haaraa addunyaa haaraa iji koo arguuf jira maasiin koo dhufuuf jira Kanaafuu Caalaa Bultumee faarfannaa kana deebii sirba Teedii Afrootiif hojjete jechuudhaan namoonni hedduu walitti fidanii yaada irratti kennaa jiru. Mee isin maal jettan yaada keessan koomentii jalatti naa barreessaa. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaataa yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti barreessu hin irraanfatinaa. Namoonni haga ammaatitti ilaaltan sabiskiraayib godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a. Isiniif salphaadhaan baay'ee na fayyada. Sheer godhaa ana wajjin viidiyoo biraatiin wal agarraa hanga sitti yeroo gaarii.